Walwaraansi Israa'eliif Hamaas erga xumuramee booda Gaazaan maal ta'a? Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu torban kana televiziyoona ABC News jedhamutti akka himanitti Israa'el yeroo murtoofneef naannoo kanaaf itti gaafatamummaa nageenyaa ni qabaatti jedhan. Ministeeronni dhimma alaa garee G7 jedhamanii walgahii guyyaa lamaaf magaalaa Tookiyoo keessatti gaggeessanii booda ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken roobii darbe Hamaas mo'amuu qabaa jedhan garuu Israa'eliifis dhaamsa qaban. It's also clear that Israel cannot occupy Gaza. Now Israa'el Gaazaa dhuunfachuu akka hin dandeenye fagalaadha. Amma dhugaan jiru dhuma wal dhabdee kanaarratti yeroo ce'umsaa aga tokko barbaachisuu danda'a. Garuu uummanni Falastiin bulchiisa Gaazaa West Baankii keessatti waaltaa bulchiisaa ta'uun dirqama. Kun yoo ta'e deebisanii qabachuu sana deebinee hin arginu. Israa'elii fi deeggartoonni ishee warra biyyootii gama dhihaa wal dhabdee kana booda Gaazaaf karoora qabaachuu qabu jedhan xiinxalaa akka ta'an Yossi Mekelberg. What happens if Hamas disappears as a political and military power? Hamaas humna siyaasaaf waraanaa ta'uurraa yoo dhaabame maaltu ta'a? Eenyutu qaawwaa kana guutuuf jira? Hamaas caalaa ammaata ta'uu mala. Akkan yaadutti gara yeroo ce'umsaatti deemuu qabna. Kunis dhuguma barbaachisaa natti fakkaata. Sadarkaa kutaatti waa jiraachuu qaba jedhee yaada. Walitti dhufeenyi United States fi Israa'el gidduu cimaa akka ta'etti jira garuu waliigaltee dhabuun jira jedhan Mekelberg. They don't trust Netanyahu. They don't trust the current government. Netanyahuun hin amanan. Mootummaa amma jiru hin amanan. Kanaaf maallaqa yookaan cheekii banaa eessa akka deemu hin beekne baay'ee kennuunis balaa geessisuu akka danda'u beeku. Erga haleellaa onkololeessa torbaa Hamaas gaggeessee booda ibsa waloo lammaffaa ministeeronni dhimma alaa gareen G7 jedhaman baasaniin Hamaasiin balaaleffachuun namoota booji'aman akka gadhiifaman gaafatan. Kana malees gargaarsi namoomaa gara Gaazaatti akka seenu waldhabdeen kun akka dhaabbatu gaafatan jedhu ministeerri haajaa alaa Jaappaan Yoko Kamikawa. Gareen G7 waliigaltee Gaazaa keessatti lolli gidduutti dhaabbatee akka gargaarsi namoomaa seenuuf erga tokkummaadhaan ibsa jalqabaa barreeffamaan baasuu danda'uunsa barbaachisaadha jedheen amanaa jedhaniiru. Gareen G7 dhukaasa dhaabiinsi lubbuu dheeratu yookaan dhaabbataa ta'e akka argamuuf hin gaafanne. Guutummaa addunyaa keessatti mormiin waraanni kun akka dhaabatu gaafatu ka'aa tureera. Walitti bu'iinsi kun addunyaa irratti wal qooduu hammeessuun balaa akka qabu Mekelberg dubbataniiru. It's very tricky because the G7 obviously represent the kind of the more affluent part of the world. Baay'ee gowwoomsaadha. Sababaansaa gareen G7 yookaan G7 kutaa addunyaa caalaatti badhaadhe. Isa aariin baay'een isaatti xiyyeeffate. Tuffachuu mala dantaa isaanii eegu malee dantaa addunyaa hafeenee eegne fudhachuu akka bakka bu'aniifaadha. Ani rakkina isaan mudateef gadduun natti ulfaata. Sababaansaa wal dhabdeen Israa'eliif Falastiin tuffatamuun yakka waan ta'eef. Gama biraatiin immoo gareen G7 jedhaman kun weerarri Raashaatti fufee waan jiruuf deeggarsa Yukireeniif taasisu akka itti fufu beeksise. Kana malees yaaliin misaa'ila furguggisu kan Kooriyaan kaabaa gaggeessituu fi meeshaa waraanaa gara Mooskootti erguu ishee balaaleffatee jira.